Yesus nama malee waaqaa mitimi. Yesus nama ilma waaqayyo sangafaati. Ilma waaqayyooti malee waaqaa mitimi. Reefuu naa deebisee bar'ee jedhe. Waaqayyo tokkichi sun abbaa isaati. Abbaa isaati malee Yesus abbaa miti. Yesus Kristos ilma. Ilma malee abbaa mitimi. Guutummaan waaqayyo isa keessa waan jiruuf abbaas jedhame. Haa jiraatu Yesus waaqaa mitimi. Ajaa'iba dhaggeeffadha pheenxee barsiisaa keessan. Abbadan hin deebistu garee shaataa bira dhufnaan hin deebitu maraattee deemta malees. Yesus Kristos ilma waaqayyoodha abbaa isaatu waaqayyo. Yesus nama ilma waaqayyooti malee waaqaa miti. He is not God but is the son of God. Yes or no? Yes, the son of God. God is not God, right? The son of God is. I'm asking you, is he a God or not? Jesus is the son of God. Filanno sikan, let me give you a filanno. Nama ba waka. Nama Nazareth. Jesus nama ba waka miti. Yesus Kristos nama Nazareth masicha dibama dhuga amana sanintine wali galle. Okay, Yesus waka miti ba waka. Irra deebi. Yesus bakka duwwaa. Yesus waaqa ba waaqa miti. Yesus Kristos ilma waaqayyoodha. Filannoon akkas achi hin keenye nuti akkasitti hin keenne. Amma sii galtee jirti. Gara biraa galtee bi jiru. Nuti yeroo lallabnu Ahamad Kiyyaa Basiir yeroo lallabnu ummata jalaati warra wali qabame kana malee isaan dhugaarraa haa jallatanii gadillee buusuun barbaadu. Raahaa itti goonee yeroo itti lallabnu warri jalaa dhagaa waan siin jiru gara biraa kan sirraa xumuru ati fuutee jirtamoo fuutee hin jirre amma gartee dhaggeeffadha fuudhaaf heeruma kanarratti Yesuus faalleessu deema. Fuutee jirtamoo fuutee hin jirtu apostol. Waa Yesuusi xumurra jalqaba. Waa'uma Yesuus kunis fuudhaaf heerumaan wallaallata. Ani fuudhee hin jira akka Nabi Muhammad fuudhetti akka inni fuudhi jedhetti fuudhe ati akka eenyuutitti fuute. Akkuma waaqayyo abbaan abboometti. Waaqayyo Yesuus Kristos fuudhi siin jedhee si abboome. Eeyyen. Eessatti si abboome Yesuus? Uumama boqonnaa. Hoyya achi jira. Yesuus achitti jedhe Yesuus jedhe. Yes, waaqayyo karaa ilma isaatiin waan jedhe waan karaa ilma isaa jedhe. Yesuus Kristos kuni bara kakuu haarawaa dhufe moo bara kakuu moofaa dhufe? Yesus Kristos alfaadhaas omeegaadhaas. Asasiin jenna Yesuus Kristos kan biyya lafaarra barsiisaa ture bara kakuuf moofaati moo bara kakuu haarawaati? Yesus Kristos jalqaba waan hundumaa dura ture bara bara. Asasiin jenna Yesuus Kristos biyya lafaarra waggaa 3 fi ji'a muraasa kan deddeebi'aa barsiisaa ture bara kakuu moofaa bara Museeti moo bara kakuu haarawaati? Kakuu moofaattis kakuu haaraa keessas bara baraafis jiraataa Yesuus. Yesuus Kristos biyya lafaarra fooniin gaafa deddeebi'aa ture bara kakuu moofaa keessa moo haarawa keessa? Fooniin dubartii Maariyaam irraa kan dhalate waggaa 2000 har'aati. Goobas gaafni dhalate san bara kakuu moofaati moo bara kakuu haarawaa dhalate? Bara kakuu haaraa keessatti dubartii Maariyaam irraa dhalate. Goobas barri inni barsiisaa ture biyya lafaarra barattoota filatee bara kakuu haarawaati moo bara kakuu moofaati? Bara kakuu haaraati inni lafarratti namummaadhaan. Goobas bara kakuu moofaan namummaadhaan Yesuus Kristos fuudha haadha manaa fuudha heerumi jedhee beekaa. Yesus Kristos eeyye waa'ee gaa'ilaa akka waan. No, na dhaggeeffadhu waan si jedhe. Yesuus Kristos fuudha. Yesuus Kristos nama dhiira guutu moo dubartii guutuudha? Yesus Kristos dhiira akka kootiiti. Dhiira akka kootiiti. Ati Yesuusin kan itti laallatu rool moodeeliin keke Muhammadin laallatta moo Yesuusi? Ani moo? Yesuusin moodeeliin koo fakkeenyi koo Yesuus Kiristoosidha. Okay, fuudhaaf heeruma eenyuun laallatte? Yesuus Kristos hin fuune. Yesus Kristos uumama boqonnaa 2 keessatti Asasiin hin jenne uumama siin hin jenne gobazi. Dhaggeeffadhu Yesuus Kristos nyaatee nu barsiise, rafee nu barsiise, eenyutee nu barsiise, maaltee nu barsiise, fuudhaaf heeruma eenyutu fuudhee si barsiise, eenyuun laallatte? Yesuus hin fuune, Nabi Muhammad fuudhe, eenyu karaa eenyu hordofuu jirta fuudhaaf heeruma keessatti? Karaa Yesuus immoo karaa Nabi Muhammadi? Maal taate Yesus Kristos wanti ati beekuu qabdu jalqaba na dhaggeeffadhu ka chaansii naa kenni. Gaa'ila iyyuu kan uume Yesus Kiristoosidha.
ofii garuu hin fuune warra fuudhan garuu akka walii maafi Yesuus maafalle Yesuus hojii Yesuus hin dalagin anarraa baradha anoo garraamiidha jedha eenyurraa baratte fuudhaa fi heeruma eenyu fuudhee fakkeenya siite an fakkeenyaaf nabi Muhammadii fuudhinaan jedhe fuudheen na agarsiiseen fuudha karaa kan kooti fuudha horaan naan jedhe fuudheen na agarsiise role modeling kiyya fakkeenyi kiyya nabi Muhammad Yesuus miti ati fakkeenyi kee nabi Muhammad mo fuudha fi heeruma keessatti Yesuus yoo fuudhu baatte gaarii dabar akkuma Paawulos tu jedhe san Yesuus Kristos haadha manaa fuudha akka kiyya fuudha jedhe Yesuus dhiira qaama saalaanii qabu moo qabu Yesuus Kristos warra gaa'ilatti jiran akka gaa'ila isaanii hiikne barsiiseera akeekkachiise. Ofiin fuune maaf Yesuus hin fuune kiristaanni maaliif fuutan isin? Yesuus ofiin fuune garuu nuti immoo fuudhatti maaliif? Okay, Yesuus Kristos hin fuune maaliif Yesuus hin faalleessitan? Waan Yesuus hin hojjetin maaliif hojjettan? Yesuus Kristos inni gaa'ila uume isadha garuu inni hin fuune jechuun hin fuudhinaan nun hin jenne fuudhaan nun jedheera. Mee eessa fuudhi sin jedhe Yesuus Kristos? Uumama boqonnaa lama lakkoofsa kudha. Injiru Yesuus achi injiru obbo ammanaan jette. Yesuus Kristos bara Musee barsiisaan ture. Museedhaatu biyya lafaa bara san barsiisaa ture. Yesuus Kristos bara kakuu haarawaatu dhalate. Mee eessatti Yesuus fuudha heeruma isin jedhe kiristaanotaan kanna. Nabi Muhammad hordofuu jirtan Yesuus hordofuutti hin jirtan. Fida yoo Yesuus hordofuu jiraattan. Akkasi Bashir kiyyan dubbata abshir waa'ee koo dubbata jedhe dubbateera Yesuus Kristos. Museen jedhe. Okay sirraa hin dhaaba. Wangela si dubbisa Wangela Maatiyos eenyu jettaniin Wangela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa tokko naa dubbisi 23 tokko irraa ilaan qasa lamaan moo sadii naa dubbisi dhaggeeffadha bakka sanarratti rukkutamuu deemta ammayya ergasii Yesuus tuta achi jira tutti jirutti bartoota isaattis dubbate barsiisonni seeraa fariisonnis iddoo Musee bu'anii hin barsiisu waan isaan isinitti himan hundumaa godha eegaas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'ina isaan hin dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatan jedhe. Gobas amen Yesuus Kristos barsiisota seeraa barsiisonni seeraa kun bakka Musee bu'anii barsiisanii miti. Yes. Barnoota isaan barsiisan hunda fudhadhaa jedhe moo hin fudhatinaa jedhe. Barsiisichi kan saati waan ta'eef fudhadhaa jedhe. Gobas hin barsiisan Museen haadha manaa meeqa qaba? Laman beeka. Lama qaba. Okay, lamani fuutanii isin. Hin ayyamamu. Maaliif kun Yesuus Kristos akka jedhu barnoota isaan barsiisan hunda fudhadhaa jedha. Isaan haadha manaa lama fuudhuu barsiisan kakuu moofaatitti. Amma jireenyi nuti jiraannu kakuu moofaatitti. Holdan asasiin hin jenne. Yesuus Kristos barsiisota seeraa kana seera Musee warra barsiisu bakka Musee bu'ee kana fudhadhaa jedhe moo fudhatinaa jedhe. Barumsa isaanii fudhadhaa jedhe malee jireenya isaanii fudhadhaa hin jenne. Maal barsiise isaan haadha manaa lama fuudhuu barsiisan moo barsiisan? Haadha manaa lama fuudhuu isaanis hin barsiifne dubbin Waaqayyoos akkasii barsiisan hin barsiifne Museen haadha manaa lama fuudhuu haadha manaa sadii fuudhuu torba qabaachuu kakuu moofaa keessa hin jirtu haadha manaa takka lama sadii ol fuudhuun hin jirtu. Musee jedhe malee Waaqayyoo hin jenne. Seera Musee barsiisan moo seera ofii barsiisan jarri? Yesuus yukunoo dubbate waan jedhan seera eenyu jarri kun seera eenyu barsiisan? Seera Musee jedhe. Seera Musee kan barsiisan haadha manaa lama sadii fuudhuu barsiisan moo barsiisan isaan? Museen kan inni akkas hayyameef jallina isaaniitiif. Akka feetaa taatu seera Musee bakka bu'anii barsiisan moo barsiisan? Waaqayyo garuu jalqabatti tokko uume Addaam tokkicha haadha manaa gurbaan san si gaafane waan si gaafadhe noo jaasa normal sau yoo taate waan siin jedhe seera Musee haadha manaa seera Musee keessatti kakuu moofaa keessatti haadha manaa takka ol qabaachuun hayyamamu moo hayyamamu? Waaqayyo lama hin hayyamne Musee tayyame. Seerri Musee san seera Seexaanaati moo seera Waaqayyooti? Seera Musee jira seera Waaqayyo jira Museen itti dabaleera. Museen seera Waaqayyoon barsiisu jechuun seera ofii barsiisa. Yes, Museen seera ofiisaa kan itti dabalee jira seera Musee wanta jedhamu seera Waaqayyoon mukaan jira. Okay, warri gartee abboomii seeraa barsiisan kun seera Musee barsiisan hunda waan isaan barsiisu fudhadhaa jedhe moo fudhatinaa jedhe Yesuus. Barsiisa isaan barsiisan akka dubbii Waaqayyootti fudhadhaa hojii isaanii garuu duukaan bu'inaa jedhe. Okay, barnoota isaan barsiisan san seera kakuu moofaa seera Musee barsiisanii fudhadhaa jedhe moo fudhatinaa jedhe Yesuus. Barumsicha fudhadhaa because barumsichi okay, ni fudhatta moo fudhattu
ni fudhattamoon fudhattu seera Museen akka lama jaartii lama fuudhee barsanii ni fudhattamoon fudhattu ati. Waaqayyo jalqabatti tokko malee lamaan kennine jedhee Yesuus sirreesseera. Eega kana didde ammas ka biraatiin si dhufa gara Abrahaam kottu gara Abrahaam seera Maatiyos Yohaannis boqonnaa 8:39 irra naa bani. 58 illee achumaan dubbifadhu. No bani waan Musee waan gartee Abrahaam diddee kan Musee ka Abrahaam ganaa dirqitti fudhatu 8:39 irraa dubbisi. Yohaannis 8:39 kana diddu kanan diddu. Yuudoonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaam utuu taatanii hojii Abrahaam hojjete in hojjettu turtan. Goobas achuma naa dhabe. Isan Waaqayyo irraa dhagaye isinitti hime. Achuma naa dhabe. Okay, osoo Yehuda Yesuus osoonii fi gartee ilmaan Abrahaam taatanii hojii Abrahaam hojjete hunda irraa raawwattan jedheen himi. Dhaggeeffadhu ammas. Ani booddo Aboo boqonnaa anaa fide. Waan dubbisuun barbaada. Anaa fide bakka anaan fidadhe bakka ati fidadhe malee siin dubbisa. Bakka kana waan tokko dubbisa. Dubbis irra deebi 39 naa dubbis 39 naa dubbis irra deebi. Yesuus immoo deebisee dhugumaan isiniin jedhaa Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jiran ture jedhe. An akkasiin hin jenne 39 dubbisiin. Abrahaam iyyuu dura ture. Aboo ansa waa'ee sanii si gaafachuutti hin jiru. Okay. 39 naa dubbisi. Yihudoonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisan. Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaam utuu taatanii hojii Abrahaam hojjete in hojjettu turtan jedhe. Okay, Goobas Yesuus Kiristoos hojii osoo ijoollee Abrahaam taatanii waan Abrahaam hojjettan turte jedheemi. Yes. Goobas ati Abrahaam haadha manaa meeqa qaba? Haadha manaa tokkitti Saaraa qaba. Aggaariin hojjettu isaati. Haati Ismaa'eel. Abrahaam haadha manaa lama qaba. Haadha manaa hin taane. Haadha manaa qaba. Haati manaasaa Saaraa tokkittidha isheen sun hojjettu mana isaati. Fidi bakka Waaqayyoon haadha manaatii miti jedheen ani siifin kanna. Fidi ragaa. Haadha manaa kana. Fidi ragaa kan haadha manaatii kan jedhu fidi dura siitu jedhe fidi. Haadha manaa miti haati manaasaa Saaraa tokkittidha. Na siifin kanna Abrahaam haadha manaa lama qaba kan jedhu siifin kanna. Fidi ati Abrahaam haadha manaa lama qabu kan jedhu. Fidi ammas irraa cufadha wangeela keenya. Sin dhiison. Haya hin jiru kaati ati fidi ragaa. Fidi hin jiru eegatee Abrahaam haadha meeqa fuudhe meeqa qaba? Saaraa dhaati manaasaa. Taanoo ta lammaffaa too maali maqaan isiidha? Agarboota. Erga Saaraan duutedha kasun. Fuudhee moon fuune haadha manaa meeqa osoo duune osoo lubbuun jirtuu fuudhe kijibin hin kijibde. Fidi ragaa utuu lubbuun jirtuu fuudhe kan jedhu fidi ragaa. Fidi ati eega duutee fuudhe kan jedhu fidi.